Aanaa Goorodoolaatti manneen barnootaa 80 ol cufaa jiraachuu jiraattonni waliif TV'tti himan. Barattoonni 42,000 olis barumsaan ala jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Gabaasa bilbilaa qindeessinee jirra. Akka caasaa duraaniitti godina Gujii Bahaa jala kan turtee fi caasaa bulchiinsaa dhiyeenyaatiin ammoo godina Boorana Bahaa jalatti kan qoodamte aanaan Goorodoolaatti barattoonni 42,000 ol gabatee barnootaa keessa kan jirre jiraattonni aanichaa waliif TV'tti himanii jiru. Wanni tokko amma waan dhugaa dubbannaa miti. Eeyyee. Dansaa waan baruu barsiisuu na gaafatu keessaniif galatoomaa jechuu barbaada. Ayyee. Wanni hundinuu barumsa waan ta'eef barumsa ala wanni hin jirtu garuu rakkoo jiru wal ta'imuun na gaafachuu keessaniif baay'ee natti tolee jira siyyatti. Eeyyee. Kanaaf barumsa aanaa Goorodoolaa keessa. Ayyee. Naannoo mana barumsa 80 olitti jira. Ayyee. Goorodoolaa jecha. Goorodoolaa kana keessa manni barumsa tokkochi amma banamee barumsi jalqabee fi galmeen jalqabame hin jiru. Barumsi kanaa wal qabate tokkollee wanni barumsa jedhan. Baruuf barsiisuudhaan iyyuu galmeen ammaas wanni tokko jalqabamee hin jiru. Dhimmicha itti dhiyeenyaan kan hordofu obbo Nugusee Kullee aanaan Goorodoolaa barumsi akka hin eegalle ibsa. Walumaa galatti aanaa Goorodoolaa keessa mana barumsaa 81 naannoo sanii jira. Barattoonni bara kana mana barumsaa kan jedhameetti eegamu galmeeffinaadhaanis kaawwarri aanaa warra qabatee ture gara 42,000 ta'a. 42,000 achii oli. San keessa barataan tokkollee haga ammaatti hin galmoofne. Jiraattonni akka jedhanitti aanicha keessa manneetiin barnootaa jiran 80 keessaa sirni baruuf barsiisuu akka hin eegalamne ibsan. Kunis sababa caaseffama bulchiinsaa mootummaan naannoo Oromiyaa labseetiin murtoo aanaan Goorodoolaa Boorana Bahaa jalatti buluu ishee mufachuurraa akka ta'e jiraattonni dubbatu. Sababiin isaa aanaan Goorodoolaa godina Gujii Bahaa jala ture. Ayyee. Mariin kun adoon gaggeeffamiin godina Gujii kaanii asiin kaafame uummata mariin biraan geenne. Kanarraa ka'ee godina Boorana Bahaa jedhee moggaafame. Kanarraa kan ka'ee uummati hin mufate. Namni hundinuu mufatee namni tokko bakka mana isaa tokko bule tokko mahi alatti irraa kaasuun baay'ee rakkisaa wanni jedhamu wanni kun wanni hundinuu mariin teete waan teeteef adoon mari'atiin waan ka'eef. Ayyee. Namni kamiyyuu hin mufate. Wanni kuniin komii guddaa uume jecha. Jiraattonni akka himanitti hanga gaaffiin keenya deebi'utti jechuun barataan illee barachuu akka hin feene barsiisonni illee gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu ibsu. Komii kana uume jennaan dhimmi kun gara sadarkaa mootummaatti deemanii akka furmaata argatu dhiba kun sadarkaa olii finfinneetti deemanii gaaffii adda addaa gaggeessaa turanii. Gaardhaatitti deebii tokko argan. Tokkoffaa maatiin maqaa kanaan maatiin kennallee hin barattu waan jiru qaba. Barataallee nu maqaa kanaan hin barannu bakka maqaa kenna nurraa fuudhamee adoon mari'achiisin nurraa fuudhametti. Maqaa kanaan barachuu hin dandeenyu yoo danda'ame mootummaa furmaata nuu kenne akkaataa aanaan Goorodoolaa yookaan godina Gujii jala deemu. Yoo kanan godhiin nuti barachuu hin dandeenyu nuti barachuu akkasii hin qabnu waan jedhamuun akkaataa kanaanii barutti egaa ammaan galmaa hin jiru. Dhalataa Gujii fi dhimmichatti dhiyeenyaan hordofaa kan jiran obbo Nugusee Qulee mootummaan gaaffii uummataaf deebii kennuu dadhabuun komii akka kaase ibsuun rakkoo kanaaf furmaati isaa mootummaan gaaffii kanaaf mari'atee deebii laachuu qabas jedha. Mootummaan jalqaba gurra uummata kennee yoo rakkinni jiraate mariin lakkii nuti asin barbaannu asii maaf asii jibbitanii kanaaf jibbinee lakkii asuma isin wayyaa lakkii asin wayyu konsensasiirra rakkabiisaa fi jalqaba namni waliin mari'achuu qabu. Barattoonni barumsa dhabuun kun miidhaa akka qabus dubbatu jiraattonni. Miidhaan kun tokko uummatummaan miidhama. Inni miidhama uummati. Inni miidhama barataan barumsa dhabuun miidhama.
garuu namni amma maan ta'e amma rakkoo mootummaan adoon mar'achiisi uummata kana akkana nu affanee bakka nu affanee nuti barumsa kenna hafa malee maatii kennan hin barsiin mootummaa deebii nu deebis baraan kennan barata waan jedhanu garuu uummati hin miidhama. Barattoonni barumsa isaanii barachaa gaaffii isaanii dhiyeeffachuun hin danda'amu gaaffii jedhuuf jiraattonni deebii yoo laatan. Amma hin danda'ama ture. Garuu amma sinneetiin uummata keessa. Sinneetiin uummata keessa jiru nuti amma gaafa maqaa kana jalatti barataa amma onlaayiniin ni galmaa'aa mutiire. Akka durii adoontiin onlaayiniin galmaa'aa waan ta'eef. Kanaaf maqaa godina booran bahaa jalatti nuti galmootee barachuu hin dandeenyu yookiin barumsi keenya haanurraa hafuuti. Bara kana yookiin haadhannuuti. Mootummaa yoo deebii nu deebisee hin baranna yaada jedhu uummata keessa jira. Biiroon barnoota Oromiyaa immoo sababni isaa rakkoon caaseffamaa jiraachuu isaa ibse. Bunugusee Qulee aanaa Gorodolaatti caasaan mootummaa kan jirre dubbatu. Ammaa fi aanaan sun mana mareen qabu, hoggansa hin qabu, sarviisii mootummaan uummataa kennuu hin qabu, manni barumsaa hin jiru, manni yaalaa hin jiru, mana yaalaa keessa hojjetaan hin jiru, qorichi hin jiru, dhukkubni xiqqaan uummata fixaa jira. Bulchaan godina Boorana Bahaa obbo Abdurrazaaq Hussein dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennaniif torban dura yoo isaanii bilbilu akka isaaniif hin mijanne ibsanii boodan bilbila jedhanii bilbila cufatan. Ergasiis deddeebinee yoo bilbiluuf eenyummaa keenya erga baranii booda waltajjiirra akka jiran dubbatanii bilbila cufatan. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ayyuma. Nagaa waliif TV irraan bilbila Daani'eelin jedhama. Waltajjii qabadee jiraati galgala naa bilbile. Amma daqiiqaa tokko nattaasoftu. Ganaa itti aanaan biiroo barnoota aanaa Gorodolaas dhimma kanarratti bilbiluuf yoo yaallu boodan bilbila jechuun bilbila cufatan. Hello Barsiisa. Akkam jirtan? Nagaa. Yooyyaa nagaa jirtu? Daani'eelin jedhama waliif TV irraan bilbilee. Maaliidha? Waliif TV irraan bilbilee Daani'eelin jedhama gaafachuu. Bakka fichaa wayii jira si bilbila mannaati baddaa keessa jira. Guyyoota 3 oliif deddeebinee yoo bilbiluuf bilbilli isaanii cufaadha. Gara fuulduraatti dhimma kanarratti yaada hooggantoota godinaaf aanaa Gorodolaa kan argannu yoo ta'e kan isiniif dhiyeessinu ta'a.